Harka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Ji'a tokko keessatti konkolaattonni saffisa kaameen ol deeman 2,800 caalan adabeera jedha bulchiinsi magaalittii. Magaalaa Finfinneetti baatii guraandhala dabre keessa qofaa konkolaattonni ariitiin deemaa turan 2,806 seeraan adabamaniiru. Saffisa konkolaattonni Finfinnee keessa ittiin deemuu qaban seeraan kaamee ol darbanii osoo deemanii kan argamaniiti kan isaan adabaman. Abbaa taayitaa bulchiinsa tiraafikaa magaalittii Daarikteerootiin to'annaa tiraafikaa ji'a guraandhalaa keessa konkolaattota 3,102 irratti sakatta'insa saffisa offitii gochuuf karoora baafatee ture. Yeroo jedhame keessatti tiraafikoonni magaalittii to'annaa taasisaniin konkolaachiftoonni 2,806 shaffinsa olitti seeraan hayyamamee dabranii osoo oofanii waan argamaniif seeraan akka adabaman abbaan taayitichaa beeksiseera. Kutaa magaalaa Cirqoos, Lidataa fi Kolfeen dhimma kanarratti warra wal duraa duubaan sadarkaa 1 haga 3ffaa qabatanidha. Finfinnee keessa guyyaatti sababa balaa konkolaataatiin namni tokko du'ee haga 3 ammoo qaamaan miidhamu. Kana keessatti gaheen shaffisaan oofuu guddaadha jedhameera. Magaalaa keessatti akkuma si'aayinni konkolaataan ittiin oofamu dabalaa deemeen carraa balaan namarra gahu dhibbeentaa 100 haga 300 dabalaa deema jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Falli jiru konkolaataa shaffisa magaalaa keessaatiif hayyamamee eeganii oofuu qofaadha jedheera. Itoophiyaatti baatii guraandhalaa keessa namoonni 1,200 ol dhibee gifiraan qabamuun ibsame. Itoophiyaa keessatti haga guraandhalaa 24 bara 2025tti waliigalatti namoonni 1,278 dhibee gifiraan yoo qabaman kanneen keessaa namoonni 6 akka du'an kilaastarri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Gabaasni kun akka mul'isutti naannoo kibba Itoophiyaa aanaa Mallee akkasumas naannoo Amaaraa aanaa Magdallaatti weerara dhibee kanaa to'achuun danda'ameera. Haa ta'u malee naannoo Sidaamaa aanaa Ciroomee fi magaalaa Daayee akkasumas Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti weerarri haaraan mul'ateera. Gabaasni kilaastarri fayyaa Itoophiyaa baase kunitti dabaluudhaan weerarri gifiraa guutuu biyyattii keessatti aanaalee 26 keessatti bal'inaan akka jiru ibseera. Sababa kaffaltii taarifa malee galchuun waan haqameef konkolaattonni fe'umsaa 144 Sababa kaffaltii taarifa malee galchuun waan haqameef konkolaattonni fe'umsaa 140 buufata fe'umsaa Samaraatti ji'a 2 dhaabbachuuf dirqaman. Konkolaattonni fe'umsaa nyaataa fi meeshaalee biroo fe'an 140 naannoo Affaar buufata gogaa Samaraatti ji'a 2 dhaabbachuuf dirqamu isaanii konkolaachiftoonni himan. Meeshaaleen fe'anis miidhamaa akka jiranidha kan dhaga'ame. Komishiniin Gumruukaa Itoophiyaa damee Samaraatti qindeessaan garee daldala galtee sababa haqamuu kaffaltii taarifaa malee yookaan firaanko vaalotaan konkolaattonni kunneen akka dhaabbatan himeera. Konkolaachiftoonni kunneen abbootii qabeenyaa biyya alaa galchan bilbilaan qunnamuuf yaalanis deebii akka hin kennamneef himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun hojjettoonni buufatichaa jiranis deebii eegaa jedhu qofaa akka isaaniif kennanidha kan isaan himan. Komishinii Gumruuka Itoophiyaa damee Samaraatti qindeessaan garee daldalaa galtee kataan obbo Asraat konkolaattonni kunneen ayyamni galtee firaanko vaalotaa mootummaan eeyyamee yeroon isaa waan darbeef akka sochoone ugguraman jechuun DW'tti himaniiru. Ministeerri maallaqaa gara ji'a 4 duraa hojimaata firaanko vaalotaa zayita nyaataa dabalatee meeshaalee adda addaa gara Itoophiyaatti ittiin galan haquu hordofee galchitootaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu hundaaf xalayaadhaan ibsuu eeree ture. Itoophiyaa fi gamtaan Emireetota Arabaa qorannoo yakkaa irratti waliin hojjechuuf mari'atan. Komishineerri Komishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el gamtaa Emireetota Arabaatti garee qorannoo poolisii Dubaay waliin dhimma qorannoo yakkaa irratti mari'atan. Komishineerri Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el shakkamtoota Dubaayitti yakka hojjechuun Itoophiyaa dhokatan to'annoo jala oolchuun qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu ibsani. Hoogganaan garee qorannoo poolisii Dubaay Leetanaal Koloneel Abdallaa Mahammad Gamasaaniin hojii qorannoo yakkaa waloo fuulduratti hojjetamaniif hooggantoota qorannoo yakkaa Itoophiyaa gara Dubaay deeman simachuuf qophii ta'uu ibsan. Yeroo itti aanutti shakkamtoota biyyoota lameenii barbaadaman dabarsanii kennuun seeraan gaafachuuf garee qorannoo yakkaa hundeessuun tumsuun haala hojjechuu danda'an irratti mari'achuu isaanii ragaan poolisii federaalaa irraa argame ni mul'isa.
Yuukireen yeroof mootummoota gamtoomanii jalatti akka bultu Raashiyaan gaafatte, Tiraamp ammoo itti aaraniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin bulchiinsi Yuukireen yeroodhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti akka ta'uuf ifatti gaaffii dhiyeessaniiru. Sababni isaa pireezidaantii Yuukireen Volodimiir Zeleniskiin yeroon pireezidaantummaa isaanii waan xumurameef mootummaa seera qabeessa miti kan jedhudha. Gaaffii Puutiin kana barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres osoo oolaniin buliin siin hin ilaallatu jechuun gaafficha gatii dhabsiisaniiru. Erga kana dhaga'aniiti pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammoo Puutiin irratti dheekkamsa guddaa dhageessaniiru. Televezyiiniin NBC jedhamu irratti kaleessa wayita dubbatan akka jedhanitti Puutiin lola Yuukireen waliin qaban dhaabuuf yoo tole jechuu didan adabbii guddaatu Raashiyaa eeggata. Dhukaasni Yuukireen keessaa ji'a tokkoof akka dhaabbatuuf tole jechuu yoo baatte warra boba'aa Raashiyaa harka biraan bitan irratti taarifa 50% ittan dabalaa jedhaniiru. Erga bara 2022 Raashiyaan Yuukireen weerarteeti gama bahaa fi kibbaan lafa bal'aa godinoota 5 keessaa jalaa qabattee lolas dhaabuu diddee araaraafis tole hin jenne jedhamteetu himatamti. Tiraamp Puutiin lola dhaabuuf waan hin jedhu hundiduu tole naaf jedha jechaa turani. Garuu ammoo haga ammaatti qabataman fedhiin agarsiifne jechuun kaleessa dheekkamsaan dubbataa turani. Kana irratti jidduu kana Puutiin dubbisuuf akka jiranidha kan beeksisani. Barri gadaa mootummaa Zeleniskii waggaa 6 fixateera. Akka heera Yuukireenitti silaa filannoon biyyaalessaa godhamee baallii dabarsanii kennuu yookaan filatamnaan itti deebi'uu danda'u ture. Garuu Raashiyaan bara 2022 weeraratti bannaan ergasiitii biyyattiin labsii yeroo muddamaatiin bulaa jirti. Labsii yeroo muddamaa keessa immoo filannoon hin eeyyamamu. Zeleniskiin sababa kanadha gabaatti baasanii kan gurgurataa jiran. Ameerikaa bulchiinsa Minisootaatti balaa xiyyaaraa mudatee lubbuun namaa baheera. Ameerikaatti xiyyaarri xiqqaa magaalaa Lo'aarraa gara Minisootaatti balali'aa ture tokko erga manneen jireenyaa namoonni baay'atan irratti kufee ibiddi qabatee gubachuu qondaalonni biyyattii sanbata darbe ibsaniiru. Xiyyaarri sun akka biyyattiitti naannoo sa'aatii 12:20 irraa erga kaate booda Minisootaa naannoo mana jireenyaa paarkii Brooklyn jedhamu keessatti kufuusaa bulchiinsi aviyeeshinii federaalaa biyyattii ibseera. Qorattoonni xiyyaaricha keessaa namoonni meeqa akka turan ifa miti ka jedhan yoo ta'u garuu hoogganaa garee balaa ibiddaa paarkii Brooklyn Shaawun Koonyo'aay imaltoota keessaa namni lubbuun hafe hin jiru jechuun himan. Viidiyoon sabaa himaalee hawaasaa irratti qoodame akka agarsiisutti xiyyaarichi erga mana jireenyaa irratti kufee ibiddaan liqimfame booda hojjettoonni abiddaa naannoo sana dhaamsuuf yeroo yaalan agarsiisa. Paarkiin Brooklyn bakka xiyyaarichitti kufee naannoo magaalaa Minneapolis keessatti argama. Magaalittiin namoota 82,000 ol gara kaaba biyyattiitti maayilii 11 fagaattee argamti. Bulchaan Minisootaa Tiim Waalz gareen isaanii qondaalota naannoo bakka balaan sun itti dhaqqabe paarkii Brooklyn keessatti argaman waliin wal qunnamaa jiraachuu fi haalichasii dhiyeenyaan hordofaa akka jiran ibsaniiru. Egaan daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennu kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.